sa kuno video no jinjiru kuno kasakasi bakkeetti gatanteerti jedhanii maqaan balleessanii bakka hojiitiif jalaa baasanii maali jedhame seerreen nu gargaara warra biiroo sana gargaara aballeessanus atolchanus jedhuma gargaara seerri biyya kanaa xiqqoos nama rakkisa gabaabumatti qaarga mucaan kun ammoo kan mucaa kanaa yoo dubbanne gabaabumatti isarraa kaane waan ta'eef waan danda'ameen gargaaramee nam tokko itti gaafatamummaa fudhatee kauntii isaa nuu kennee yookiin immoo namni olii gad deemee maallaqa isaa walitti qabu kaa'amee fi agabaabsinu kan mucaa kana agabaabsinu yoo danda'ame yeroo namni malansinii kennaan as keessan jira yoo danda'ame namoota akkana rakkatanii gadi ba'an eenyu si fide akkamitti si fide jedhameedhuma irratti sirriitti gadi qabamee dubbatamee nama sana akka godhamee gara miidiyaatiin dhiyeeffamee irratti hojjetamee akka inni ilmoo namaan dararre yoo godhame malee rakkoon kun dhaabachuuf hin deemu. Rakkoon kun mootummaa biyya kanaatiin illee uummata keenya walitti buusuuf deeman nan siin jedhaa jiru kanaafan. Bareechamee xiinxalamee eenyuun nama kana fide akkamitti fide sagaleen isin waliin haasoftan jiraa jedhamee gaafatamee amma rakkoon jiru ijoollee yeroo sagalee ittiin haasoftee maal jettee as geesse bilbila irraa fuudhanii formaat godhanii sigalee formaat godhanii marrajaa ijoolleen biyyarraa ergasii bakka kunoo kana haasofne sagalee kana haasofne yoo inni geesse nagates kanaan inni uummatatti madhattee simborsaa keessa akka tokkoote godhattee lafa kaa'attee fudhattee dhufte gaafa siin dhufte biyya kanatti jijjiiramuu qabaa appiin kee maaloon keedhanii lip godhanii waan telefoonarra jiru guutuu telefoona maatiitu inni isin irraa balleessu warri hattoonni dhugaa walitti himna jechuudha abbaa barbaade jalaadha sigalee ijoolleen ragaa wayii of ragaa maali waraqaa paaspoortii kooppii jala ergasii footoo kaafatanii akka lubbuutti marii keessatti eeggatan ufaa kan hin qabne jira. Kanaafuu yoo danda'ame manni keenya yeroo biyya kana gara biyya kana warri biyya jiru gara biyya kana yeroo dhufuu jiru hundiidhaan buqqa'uu qaba karaa ittiin dhufuuf akka itti dhufu ilaallachuu qaba tokko kan mucaa kanaa gabaabumatti kan mucaa miskiina kanaa sabiyyiidha atolus abadus diraama 200 300 yoo buuse nam tokko wanni miidhamu jiru gargaarree akka inni aayidii hojjetatu goonee abbaadhaanis dubbannee lafatti abbaa fide sanaanis lafatti dubbannee akka inni aayidii hojjechiisuuf yookiin immoo kaansileeshinii uummata tokko waraqaa akka inni mucaan kun hin miidhamne waraqaa isaa kenneefi aayidii irraa hojjetamee ajalaatu jedha waa'ee mucaa kanaa irratti waa'ee biyya kanaa garuu irraa dubbachuun xiqqoo ishee rakkisa. Inni fide sun fala kaa'uu danda'a ture waa'ee aayidii isaa. Fala kaa'uu danda'ama. Maasan waa isin rakkise achi keessatti dubbachuu maalatti hin fiddan ture. Kaa'uu danda'a fakkeenyaaf amma yoo shariikaan fidee jiraate mucaa kana shariikaan isa fide sun mucaa kanaa mucaa isaa fide sanaa wal beeka gatii ta'eefi waraqaa wayii kennuuf qaba kaansileeshinii. Amma dhagaa ani citiin mubaarakaa saaruufillee naafillee fantaane ani mucaa kana akka kootitti wantama duratti siin jedhe mucaa akkuma siin jedhe saraasa argee fuudhee malee mucaallee hin beeku sii galee. Tokkoffaa akkuma mubaarak kuni amma Ramadan naafsi Ramadan akka walii galaattanaa seeyan akka walii galaattanaa waan naan galle gaafataara. Dubbadhu ishee mee dubbadhu Ramadan hayyi dubbadhu. Waan sitti dhagaame dubbadhu rakkoon qabu waan isin asirra taate. Citiin haaseefillee fanaaf hin taane anka jedhaaru mucaa kana akkuma tasaa akkuma rakkate akkuma sin jedhe san fuudhee malee citii isaallee wanta hin beeku hin jiru sii galee. Ammallee wanti biraa akka mubaarak jedhu yoo citiin biraa jiraate ta'e mucaa kanarraa wanti hin barbaadu hin jiru sii galee. Mucaan rakkatee innaan fuudhee malee mucaa karaa kaafi fuudhee saamaan jiru Ramadan dhimma hojii rakkoo qabu dubbadhaara malee masila dhimma keerraa wanti ilaallatu hin jiru akka nama tokkotti baga buutee galatoomii dhimma keerraa wanta dubbadhe tokkittiin hin jiru an dhimma isin irra jirtan irraa yoo dubbataa hin jiran dhimma dubbaa fi dhimma kaleessa jiru an ofii kooti gastii korra fidee jennaan ijoollee sababii ati mucaa kana fiddee gastii keerra galchite haasofsiifte nama kumaatama dhufee mucaa kana dhaggeeffataa ture ijoollee nu finnee mana kaampaanii galchine nu jalaa raaftenaan jedhame anaan dhageesse ijoollee kaampaanii keessa jiran nagaan hojjetataa jiranu siinuu fuudhaa qophaa'anii dhugaa
qophaa'e keessummeessuudha ijoollee miskiina hojjetaan raafte naan jedhame maana sababii mucaa kana faayidaa hojjetamuuf jedheenna anaan jedhame dawwalame si galeera waa'ee sanarraan dubbataa ture malee waa'ee amma mucaan kun itti jiruu fi akkas itti fidde homa tokko iyyuu nageenyaan nuti irra kaadhe tarii bakka ta'e deemee bara keessa. Kan sagana keenya amma dhaggeeffadha. Isa sichii isaati. Amma goma dubbatu. Mubeenis galcheeraa fi sabaraa dubbatu Ramadaana dubbatu. Dubbatu Ramadaan waan dubbachuu itti anis waan dubbatu qaba waan ta'e. Mee Ramadaan carraa naa kennu. Al tokko carraa naa kennu Ramadaan mee. Dubbadhu jibo. Dhugaa dubbachuuf jarana gaafa waa haasofnu garaa qulqullummaa waa haasofna malee waan kana sanii haasaa hin jirru wanti amma nuti haasaa turree fi wanti amma Mubaarak haasaa jiru xiqqoo akka kiyyatti walitti naan dhufne biyya kana keessatti Mubaarak hin jeenaa dhimma sin amma irraa haasaa irraa haasaan jiruan. Laa jechuun waan si dhageeffadhe. Galaatanii amma asirra taa'ee dhaggeeffadha qo'ee bolesso. Abdii Jimmaa nama jedhamu wallaa galche tokkummaa. Tokkoffaan aarii qaba. Aariin hin qabu amma aariin nama waliin dhufa Abdii Jimmaa nama jedhamu hojjeta jiraate wallaa galche dhimma sin haasaa irraa wallaahi dhaggeeffadhe dhimma mucaa kanaa ammoo nan beekaa. Nuti godhadhee viidiyoo cufadhee bilbilaan haasaa ture. Abdii Jimmaa nama jedhamu. Si galee irraa kenname fakkaatamee Mubaarak al ta'e. Ajandaa kanarraa waa isin amma haasoftan hin dhaggeeffadne. Amma dhaggeeffadhu baadhu Mubaarak nuti akka nama tokkootti akka nama si abdatuu fi waan tokko jedhutti haasaa kan kee fokas goonee dhaggeeffanna. Ati dhaggeeffadhu kenna dhaggeeffadhu baadhu suni rakkoo miti. Wanti haasaa irraa jirru waa'ee mucaa kanaa irraa mucaan kun asiif achi butamaa as bakka tokko hin dhaabatu achi deemee as dhufaa waa'ee mucaa kanaa jette. Sirriidha mucaan kun bakka tokko hin teenne namni bakka gaarii argatu malee hin taa'u dhugaadha. Inni biraa immoo biyya kana ijoolleen dhufaniitiin hin gataman yoo jenne miliyeena mucaa kana qofaa miti. Miliyeena maraandaa jala jiran. Sokkee. Vaariyaaliin mucaa kanaa ka'ee fi inni hagana dhageettee argate malee masgiida jala buraa jiru hedduu. Dallaala eenyutu gateetiin hin ganaa fuudhee eegenni ji'a lama mukaalafaa seene sirreessaaf kunis anaaf gaafiidha. Dallaalatti dubbanna jetteeti shariikaa dallaalatti dubbanna jette. Dallaalummaan har'a dhufeetiin waa'ee isaatiin nama kassasu maaf alatti darbate. Maaf alatti gate. Maaf busaayetti erge. Har'a mucaan kun baraandaa jalaa fuudheetiin mana ol kaa'e malee waan nama gaafachiisu hin qabu seerallee waan fedhamitti haasa'uun mirga kun. Tokkoffaa waan asirratti wanni anamma dhufeef mucaa kana kaleessa Ramadaan ani hiriyyaa kiyya isiniin jedheera. Ramadaan biratti argeennaan garaana nyaatee Nasriyaan olee faa wajjin haasofnee akkasin jennaaniin itti seene malee ka kanarra rakkataa kaartoonii irra haga amma ila dayfa duguggatee masgiida kana jala ciisu hedduu jira. Backgroundii inni nutti himeetiin maatiin kiyyas dadhabaadha jennaanumaan hin gargaarra jenne malee icciitiin dhokatammaan tokko hin jiru. Ramadaan yoo ta'e namni dhaqeetiin nama irraa fuudhu yoo jiraate mucaa rakkoota kan qabu irraa fuudhudha. Wanni inni irraa argatu tokkos hin jiru. Wanni mucaan dabaluufis hin jiru. Garuu maaf haasoyni afaan isin qaqqabe hin gargaarra jechuun gargaaruudha. Waan biraan qabu. Alarra dhaabannee birrii walitti guurreetiin miskiina meeqaa kennaa jirra seera yoo taate kararrattuu birrii guuraa jirra. Isiin tun akkana yoo ila dhugaaf taate yoo waa jiraata yoo namni illee jiraatee mucaa kana kafiilli fide sun illee hin sirreessaaf jedhe ahlan wasaalan morittas dhiyeessaa. Garuu hiree mucaa kanaa riskii mucaa kanaa har'a mucaa kana biratti qabbaneeffate kana yoo nu asitti qabne malee har'a akkana dubbanne yoo nu gabbuune mucaan kunillee maal amanee of bira kaa'e isinoo akkana haasoftan. Soo kanaaf mucaa kanallee riskii isaa sumatti haa qabnu. Mee irra darbiniitii bakka tana dubbadhuutuma qaqqabii lakki kafiilatti deebifnaa isin galatooma haga bulchite jedhiini mucaa kanarrallee fuudhi malee. Dubbadhu waan fayyoomaaf tama namummaa waliin taa'aarra malee bira bulchee waliin taa'aarra malee mucaa kanarraa argachuu. Wanti garaa kan keetis jiraate yoo jiraate wanti duuba isaa beeku. Galatoomaa ofitti buuchuun ilma namaa tokko hin jedha malee akka Dubaayitti ilma namaa tokko hin jedha malee kun dhimma Oromummaa irra darbuu qabaayyuu waa hin Dubaay.
ilmana ma kanarraa argamee fuudhamee galamuun nama galateeffachiisa rabbiin biraas jazaa guddaa qaba galatoomaa ulfaadha obboleessi keenya isin bira qofaa miti kan inni deeme bakka danuu deeme rakkoo himataa jira rakkoon isaa kan inni furamuu dhabeefi obboleewwan keenya akka carraa ana jala dhuftanii yoo jala jiraattanii namni rakkoo mucaa kanaa babal'isaa jiru borillee rakkoo ofitti bal'isaa jiru isinii quba qabaadhaa sheexanni koo gaafa itti ga'e isinitti beela gaafa duraas dhimma mucaa kanaa gabaabsaa gara kootiin waa gabaabbatu jettanii jennaani ofii kallattiin natti ba'uu dhiiftanii karaa isin ittiin natti dhuftanii waa mucaa kanaa dhaabsiftan hin beektu waa'ee mucaa kanaa nurraa gabaabsaa dhaamsa dhumaati har'a hin gabaabsitan taanaan bor ajandaa kooti mucaan kulla isuma dhugumaa jechuudha harkas miilas mataa sittan galfadha akkamitti gabaabbachuu danda'a akki jarritti gabaabsuu danda'anu mucaa walii gad deddeemaa jiru warri fidan wanni jarri naa ka'ani dhaggeeffalusitan himaati warri fidan afaan jaraatiin as baay'ee taasa hojii sanus an dubbinnaaf gala mucaan kun akka inni gara biyyaatti galu tarii arrabseera ta'a an dhugaa dubbachuun abbaa fedhe sodaadhu arrabseera ta'a keessaanis waan nu dubbanneerra namootaan waa'ee mucaa kanaati jechuudha an akkuma na sana taasoo kana naasa'an keessaanis ta'e jinniinis ta'e bakka gabaabsaa kanas ta'e sanas ta'e aballeessus hojjetus adhiisus wanti godhamu godhamee gargaarree nama danuu jirra miti maal akkas goone kennina waan kennamu kennine waan godhamu goonaa jedhee dubbadheera lakkii mucaan akkana hin hojjetu hojii akkana hin hojjetin akkuma ta'etti goone ayidii waggaa lama harka keenya gadhiinna rakkoon jiru akka ilaaletti si galee akka ilaaletti